صوت يجونكم وليقالاتي هو تخلخل سوسوها أي اهتزاز جين سوسوها جتشم سوسوها مالي تينان طبقات الهواء صدركاليك اللينساتي سوسوها صدركاليك اللينساتيني سقليجان تخلخلا سوسوهني سنو سوسوهينسا تدركه الأذن البشرية اتلك أبدو قري المنما تن اتلك أبدو يجو سوسوهينسا قري المنما اتلك أبدوني صوتي ليخاو سقلي لجأني يجو سوسوها اللينسا kan sadarkaa gurri ilma namaa itti dhageessutti sossohooni maal jedhanii sagalee jedhan. Gurri ilmi namaa sadarkaa hangam takkatti dhageessi tudrikul udunul bashariyya ni dhaqqabdi jaa gurri ilma namaa ni dhaqqabdi al-aswaata sagaleelee idhaa kaana ihtizaazuhaa hoggaanii fitee sossohiinsi isiidha min 20 ilaa 20,000 diidamii haga kuma diidamii jidduu hoggaa tahe maal dhabdhabatiin jechuun dambalii في الثانية تقريبا سكندي لتي تلمامان هقا ديدمي حقا ديدمي جدوته دنبالين سيدا خانسين سوسوتو سقلين قرر المنما دقيسو دنبالين ديدمي حقا كما ديدمي جدو تلمامان سكندي تي هقاته قرر المنما دقهو دنديسي جا أتشي أولتي سن دقيسو سنيقدي تلي دقهو دنديسو جتشو إيجا سجلين خانته خان قريب من ما رجيسولين كانته أكاتا سجلين لتي دبرة كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة أكاتا لي سجليناتي طبيعتي تحدث الأصوات سجلين في الطبيعة طبيعتي بطرق عديدة قراليه الدولاني منها يصير راهي تصادم جسمين تكفرتي qaamni lama wal dhahuun fakkeenyaaf harki lama wal dhahuu jechuudha akka jechuudhaati sagaleen uumamtee jirti jechuudha akkasuma ammaas madooshaa taawalaan dhahuudha kunilleen sagalee uuma kun akka aadaatti sagalee uumamu isiidhaati akkuma xabiyaatti jechuudha akkasuma ammaas lammaffaa irratti maal jedha gaddabarse lammaffaa irratti tabaacudu jismeyni qaamni lama addaan fagaatuudha beynahumaa قوى ترابط قامني لمان أدام فقيفمو خن جدو إسان لمانيتي همني ولدتي إسان هيتو خنجرتو قام إسان لماني خنا جدو همني ولدتي هيتو خنجرتو هقا أدام فقيفمو سقليني أممتي تليان تكتا ولد جرتو هقا أدام روفمتو أدام بقيفمتو سقليت أر يقاهو كأر جتو أمتي كما سنبخني ولد جرو هقا أدام شابستو قاعجة سقلين سني أممتي يجتشو akkuma san ammallee xabiicaatti akkaataan itti sagaleen uumamtu kan sadaffaadha ihtizaazu jismiin min al-ajsaam qaamarraa tahe qaamawwaniirraa tahe tokko sossoosuudha akkuma asirratti argitan kana sarartuu gama tokko qabee gama kaan dhawu godhee ugaanii fi dhahu qarr jettee sossootii jechuudha akkaataa kanatti illee sagaleen ni uumamti sagalee qarr jettuutu uumamti ammallee akkaataa biraatti illee ni uumamti sagaleen ihtikaaku jedha hooquudha jismum khashin qaama goggogaa yookaan qaama jabaa tokko hooquudha bi'aa hara qaama biraatiin muka bishaaraan hoggaa muru sagaleen kaak jettu ni uumamti jechuudha kunillee akkaataa xabiicaatti sagaleen itti uumamturraahi akkataalee xabiicaa kana wanni akkanatti akka fakkeenyaan nuuf lafa kaayuuf akkaataa qaama ilma namaa keessa sagaleen uumamtu wajjin kan waliif dhihaattu waan ta'eef jecha nuuf as kaahee jechuu akka fakkeenyaatti amma kan itti dabruu deemu tacriifu alxarf wa kayfiyatu xuduuthi alxuruufi fi jihaazi nutqi linsaaniy reefu akkaataa xabiicaatti akkamitti uumamtii dhalaalle sagaleen amma ammoo qubee jechuun maali maalummaa qubeedhaatii fi akkasuma akkatti qubeen uumamtu qaama ilma namaa kana keessatti qaama dubbiidhaa kan ilma namaa keessatti akkaataa kamitti sagaleen uumamti kan jedhu laaluu deemna. Tacriifu alxarf ibsa qubeeti qubee jechuun maali alxarfu qubee jechuun huwa sawtun sagaleedha qubee jechuun yactamidu kan hirkatu calaa maqxacin iddoo takka irratti muxaqqaqin aw muqaddarin
iddoon san raggaatuu kan taate yookaan ammoo tan raggaatuun tahin. Iddoo raggaatuu taate takkatti hirkattee tan baatu sagalee jechuudha. Yookaan iddoo raggaatuun tahin irratti sagalee hirkattee baatuutu qubee jedhamaa jedha. Fakkeenyaaf qubee iddoo raggaatuu irraa baatu qabdu sagaleen iddoo raggaatuu irraa baatu qabdu fakkeenyi isiidha daali. Maqxacu muhaqqaq jeen masalan addaal hoggaa jedhu ad jettee ilaalta. Sagaleen jala kanarraa deemaa dhufteeti akkuma arguu jirtan gama jalaa laagaa gama jalaatirraa deemaa dhuftee hoggaa bakkanii fi daal irraa bahu geesse ad jettee bakka sanii qabamte jechuudha. Bakki daal irraa ja'ame bakka sagaleen irratti hirkattuu qabaattee jechuudha. Kanaaf maqxacni kun maqxaca ragga'aa yookaan makrajni kun makraja bakka itti hirkatu qabamu raggaatuu bakka raggaatuu takka qabu jedhamaa jechuudha. Akkasuma immoo bakka raggaatuu tan gad dhaabbattuu hin qabne maqxacun muqaddar jedhee alifii maddii fiti. Laa haa jennu. Laa jennee moggaa alif dubbifnu. Laa kan laamii booda dubbatamu kun alifi. Haa jennu kun jechuudha. Alifiin kun iddoon isaa eeganii fi laagaa gama gadiirraa eegalte ilaa hanga sagaleen karaa alaa gabbaatutti gaduma deemti jechuudha. Bakka takka tarreen raggaatuu tan hin qabne jechuudha. Iddoo tilmaamamtuudhaan kaayamuuf yookaan tan raggaatuu hin tahin tan jennuunii fi iddoo raggaatuu tan qabdu saniini maal jedhan harfii jedhan jechuudha. Hayyee kayfiyyatu xuduuthi alxuruufi akkaataa uumamuu sagalee qubeeleedhaati fi jihaazi nutqi insaaniy qaama dubbii ilma namaa keessatti. Qubeen akkaataa afur qabdii jennee akka waliigalaatti akkumanii fi qubee keessatti dabarsinee turre qubee harakaa qabdu qubee sukuunaatii fi qubee harakaa jennee dubbachuun keenya ni yaadatama. Kanaaf qubeen sukuunaa akkaataa kamitti uumamti kajoo umma dubbachuu deemna. الحرف الساكن قبين سكونا أكتبات يخرج نبهاج قبين سكونا بالتصادم بين طرفي عضو النطق والده نبهاج قبين سكونا جدوهم نلمان دبيتين والده بها هم نلمان دبيتا بكسي لا قبين الراء موديم تسن كما قباتي في كما جلاتين والده قبين سكونا أممتي مثلا الميم الساكنة فكينياف ميم سكونا هافرنو ميم سكونا هقاني في بهو أكاتا خمي بها جنان ميمي سكونا لمان الرابها إدي لمان كن والده دام بها جج أم إدي لمان تقام قباتي تقام جلا إسال لتشو طرف عضوي نطقيت يجو طرفي تناف جئين طرفني لمان في انتي لمان ومن دبيدا أما أست إنيو في إنيو نان إدي قباتي في تجلاتي إسال لمان كن والده داني أم جنبا يوني في عرفني لمان دبيدا الربا في الكيته هو أكو سنتي الربا في الكي ولين دهودان أذ جنبا نيجو فكنيا ذالفا أذ يوني في عرفني لمان دبيدا الربا في أما جم قباته هو أكو مسني أنا فكا وليجلات تكوبين سكونا هقا جامتو أكاتا خمي باتي جنان همني لمان دبي والدهودان باتي جن خلمي سودا مال جنان قبي حركة قبدو قبين حركة قبدو أكاتا خميب باتي الحرف المتحرك قبي حركة قبدو يخرج بالتباعد نبها قبين حركة قبو غرغر بهودان غرغر فقيفة مودان بها الدام فقيفة مودان بها إيسات الدفا قيفة بين طرفي عضو النطق طرف يواه في انتلمان هم ندبدا الفقيفة موداني بها قبين حركة قبدو قبين حركة قبدو يخرج نبها بالتباعد الدام بهودان الدام فقيفة مودان بين طرفي عضو النطق جدو في انتلمان هم ندبدا الدام فقيفة موداني بهاجي ويصاحب ذلك سنتني واهل وماجي مخرج أصل حركته مخرج أصل حركته يجون iddoon hundee harakaa isa sanii itti waahilooma yeroo sanitti harfi silaa dubbifamuu deemtu san harakaan irratti baatu hundeen isiidhaa makrajni hundee harakaa sanii
isitti waa hiloomuudha qabaa jechuudha. Akkaataa sanitti ja'ama jechuudha. Akkaataa sanii qubeen harakaa qabdu. Fakkeenyaaf yoonii fi harakaan qubee sanirra jirtu fathaa ta'u taate makrajni aslii harakaa sanii hundeen aslii harakaa sanii eessa jennaan alif. Makraja alifiitu itti waa hilooma jechuudha. Fakkeenyaaf ma jechuudha. Ma kallattiin hoggaanii fi hidhii lamaan hoggaanii fi jennu addaan banna laal. Masalan almiimul maftuuxa. Miimii fathaa qabdu tana haa laallu bitabaacudi shafatayni. Hidhii lamaan addaan fageessuudhaan ma jechuu fakkeenyaaf ma miimii lamaan maali? Hidhii lamaan addaan fageessineeti fi akkuma san itti waa hiloomsine makraja alif itti waa hiloomsine. Maaliif jennaan isaatu harakaan isaa fathaadha waan ta'eef. Osoo harakaan kasraa taate hoo mi huma jenne jechuudha. Mi osoo harakaan dhammaa taatees mu asliin harakaa dhammaa waawi. Kanaafuu waawi guddaa dubbatamu makrajni isaa hidhii lamaan gama fuulduraatti ol ka'uudhaan taha. Hoggaa miimii kana isaan lamaan addaan fageessite mu jetteeti hidhii gama fuulduraatti ol kaaftaa jechuudha. Akkaataa kanatti humni lamaan dubbiidhaa addaan baafamuu fi akkuma san harakaan irra jirtu san aslii isii makrajni aslii isiidhaa itti waa hiloomuudhaani qubeen harakaa qabdu ja'amtii baatii ja'a. Kan itti aanu qubeetame jennaan akkaataalee sagalee nama akkaataa humna dubbiidhaa tan ilma namaa kana keessatti qubeeleen uumamtu irraa kan sadaffaadhaa huruuful maddi walliin qubeelee maddiitii fi liiniiti. Qubeen maddii fi liinii akkaataa kamii baati? Qubeen maddii fi liinii takhruju ni baati bihtizaazil awtaari sawtiyya hollannaa wirtuu sagaleedhaatiin baati. Hollannaa wirtuu sagaleedhaatiin baati fil hanjara hokkee keessatti jechuudha. Hollannaa wirtuun sagalee hokkee keessatti hollattuuni baati qubeen maddiitii fi liin. ويصاحب ذلك قرو سنين واهلوما انتفاح للفم أفان الدبنمون. انفتاح للفم أفان الدبنمون في الألف وقاق بين مديسا ألف تات. ويكون اللسان الرمنيتها في وضع الراحة أكاتا بقنا خيستها جتون أوليس قديس سنتهن أكما بقوتا وممساتي تأهجتون أكاتا كما خنرت كتان كنو arrabni amma olii sin kaane gama duraatiin gama duubaatiin gama walakkaatiin akkuma tokko jira jechuudha. Boqonnaa irra jiraachuun akkaataa kana jiraachuudha. Hollannaa wirtuu sagaleedhaa. Wirtuun sagalee akkuma asitti as baasee agarsiisu jiru kana waan akka agartee waan adii gamaa fi gamana irra jirtu tan isii tanaatiitu wirtuu sagalee jedhama. Waan akka qubee vaadhaa tafakkaatu tana jechuudha. Isii tanaatu hollata. Hoggaasan qubeen alif ni baati takkaahuu ya'ii takkaahuu qubeen maddiitii fi liin akka walii galaatti. Hoggaa alif ja'amu immoo isaan kanarraa hollannaa sanii wanni waa hiloomu afaantu adda banama. A yookaahuu laa hollachuu jiraachuu ammoo hokkee qabaddu laal. Laa akkaataa kanatti qubeen maddiidhaa baati. Yoo qubeen maddiidhaa sun فتحاته باتي يقاهو ألفي مديته باتي قبين مدي سنتبراتاته هو كدبرت قبين مدي لا هقاني في أين يتاتي ضمايو تاتي يو ضماتاتي سوسوها يقاهو هولنا ورتو سقليلاتا كوكي خيسا هولتو يقاهو سوسوتو سنتي والندبلمو انضمام للشفتين إدي لما ولما التنورة في الواوي واو برتي واو مدي برتي مع ارتفاع أقصى اللسان هقاني في قبين مدي الأسن واو تاتي إدي لما ولما التنتيق مفول درتي والكافة مودافي أما اللي والفودمو داتو التواهي لوما أقصى اللسان دوبني الربا والفودمو أكو مارقو جلتن الواو المدية جاء إدين القاتي جلتلال قام فول درتي أسكاو خنا الشفتان أثناء النطق يفيدي الشفتان هدي لماني أثناء نطق الواوي وقا واوين دبتا مججو قام فلدراتي أكتة والقاججو ورتون سقليلاتي سني هولتي واوي مديلاتي واني واهلومو إدي ولما تنتي قام فلدراتي والقافة مودافي أكاسوما دوبني الرباتي سلالي لا الرباس جيرو خلا
arraba kana gama duuba isaa yoo ilaaltu akka kareefu alif sanitti caljee taa'utti hin jiru. Duubni isaa ol ka'ee jira jechuudha. Uu jettee yoo ilaaltu duubni arraba keetii ol ka'uu qaba jechuudha. Akkaataa sanitti hidhiin ol ka'uudhaa wajjin. Eenyu ja'ama qubeen maddiidhaa tan waawii jechuudha. Akkaataa sanitti baatii jechuudha. Yoo qubeen maddiidhaa tun ya'i taate hoo daddabarsi kitaaba. Yoo qubeen maddiidhaa tun ya'i taate akkaataan isiin itti baatu hoggaa san akkam taha jennaan akkaataan isiin itti baatu inxifaadun lilfakki sufliyyi qaqqabamuudhaatu itti waa hilooma. Eenyu waa hilooma? Hoollannaa yookaahuu sossoha wirtuu sagalee kan laagaa keessaa sanitti inxifaadun lilfakki sufliyyi a'ama gama jalaa qaqqabamuudhaatu itti waa hilooma. Wartifaacun ol fuudhamuullee namaas itti waa hiloomti liwasaxi lisaanii filyaa. Walakkaan arrabaa ol fuudhamuun itti waa hiloomaa je qubee ya'ii biratti. Ya'iin maddii hoggaa qara'amtu hoollannaa sagaleedhaa tan wirtuu sagalee tan hokkee keessa jirtu sanitti wanni ida'amu. A'amni gama jalaa kun qaqqabamuudhaa fi walakkaan arrabaa ol ka'uudhaa je. Yoo itti ilaaltumma maaliki yawmiddii ya'ii booda jirtuna. Hoggaa jennee ilaallu walakkaan arrabaa akkuma arguu jirtan kana ol ka'a. Akkuma san wirtuun sagalee ni sossooti. Akkuma san a'amni kee gama jalaa qaqqabama. Akkaataa kanatti qubeeleen maddiitii fi liinis akkaataa kanatti baatii jechuudha. Akka waliigalaatti gaa wanni irra barannee akkaataalee sagaleen itti ja'amtu akkaataa xabiicaatii fi qaama ilma namaa keessattis akkaataa kamitti uumamti kan jedhu akka waliigalaatti laallee jirra. Insha Allah arraafa sumarra bullaa. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.